Haga danda'een gatiilee meeshaa hodhaatii fi kennaa wayii sarpiraayizii haati jechuudha magaalaa baatuu naaf geessaa jettee qajeelillee viidiyoon hin waraabamne tokko tokkoon kan isin agarsiisu. Asirratti caammutii fi boorsaa meeshaa nyaata daa'immanii laaqanaa mana barumsaatii fi qophii irra namootiin hedduu jirani. Viidiyoo ammootuyyuu haala meeshaatii fi akkasuma immoo yuutuuba lamarra hojjechuutiin haala natti mijatuu hin dandeenye. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuuna jirra jirtu amantii kutaan osoo waliin qoodin baga jiraattan isiniin jedha. An Ummu Razaanii viidiyoo kiyya laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan akkuma kaleessa viyuu guddaa akka qabaatu sa'aatii akkanaa guutu abdiin qaba isin abdadhee viidiyoo hodhaa kana gatii tokko tokkoon isinitti himuuf dhufeedha. Meeshaa hodhaa sababa ganna ni rakasaa jedhanii namootiin hedduun kan baratamedha. Haa ta'u malee meeshaan asitti argitan kun meeshaa nama torbaati jechuu kan deemee fidee jedhe sirritti hubadha. Adaamas jiraadhee Shaashamannees jiraadhee Adaamaa fi Shaashamannee keessaan argadhu gara biraa deemee kan fiduudha jechuu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Ammas jechuudha dhugaan firummaa hin kuttuu daanteelileen hedduun dhufee jira. Kana malees hordoftootaa fi kabajamtoota namootiin naannaha meeshaan kun jiru jirtan akka bitattan isinitti himuu barbaada. Kana jechuun yoo ufii keessanii achi bitattan yookiin nama qabaattanii nama bishisiifattan tokkoffaa irratti birriin tiraanspoortii yookiin ammoo kaffaltiin garaagaraa isinirraa hafaa jechuudha. Ani yeroo baay'ee akkuma isin beeytanii dhugaa isinitti himee jaalattan narraan bitattanii jibbitanii dhiiftan. Tokkoffaa irratti ijoolleen naannoo Qarsaa jirtan, lammaffaa irratti ijoolleen naannoo Adaabbaa jirtan, sadaffaa irratti ijoolleen Nageellee Arsii jirtan, afuraffaa irratti ijoolleen Hitayya jirtanillee meeshaa haga takka ni argattan. Akkasuma mootuyyuu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya gara biraa ijoolleen Boqojjiillee safara Boqojjiillee homaan jedhu haga takka hin jira. Haa ta'u hubadhaa sirritti hundi isaatu wal keessa kan galuu fi meeshaaleen haga ambootuyyuu jechuudha daldaltoonni yookiin warroonni meeshaa daldalu ni galchanii jechuudha biyya biyyarraa karaa kararraa sagalee kiyya qufaan naqabee jira. Akkuma beeytan kana sagalee kiyya osoo hin tahin isini meeshaalee bitattan kana qarshii isaa hubachuu fi akkamitti akka bitannu akkasuma mootuyyuu wal bira dhaabachuudhaan akkuma isin sabskraayibii naa gootan viidiyoo kiyya sheer naa gootan bakka meeshaan irra isinitti rakkasuu fi bakka meeshaa irratti argattan isinitti himuun anallee na gammachiisa na fayyadallee jechuudha. Anis sababni karaa dheeraa deemee bakka meeshaan jiru bituu fi meeshaa bareedaa isinii arguu fi hodhaa bareedaa akkasuma gara biraa inumaa hin argamu magaalaa keessaa kan migiraa yookiin kan wiixaa osoo hin tahin magaalota gurguddaa badeeyyuu jira jechuun hin danda'ama. Amma immoo kagaalee maali maqaan isaa waawwayii wallaahi an hin beeku garuu meeshaan suni ufii kiyyaa rakasa jedhee gindoo bitadhee hin shaaggachiisu buddeena obboleeyyantii. Wallahi buddeenni isa tuqe sufraallee yookiin ammoo laasillee odoo jala aftanii ni shaaggatu. Masoobidhaan amma isin asitti argaa jirtan kun qarshii 5,000 irraa jalqabee jechuudha. Masoobiin isin asii argaa jirtan babbareedduun tunniin kan nama 7 bitee jira. Madaabaraa 7. Akkasuma mootuyyuu migiraa yookiin wiixaa 7 kan nama 7ti safeediin 7 osoo hin hambisin daanteeliin marti isiitu daanteelii 3 qabdi namni 7 kuni qarshii 5,000 irraa kaasee qarshii 6,300 kan hin dabarree jechuudha. Itti aansuni meeshaa aadaa irra deddeebi'ee hima qarshii meeqa warri jettan warri dallaysiiftanii isiniif geeffamuu dide ammoo dhiifama of kolchaa isiniin jedha sababa addaatiin warri ammoo dalagamee osoo meeshaa keessanii fudhatan ji'a 4 ji'a 5 ji'a 3 teessiftan amma duraatii miti gibiratu jira bakki kaan hin jiru hunda kaan calleen irraa harca'a hantuunni hin nyaata maaliif wal sobna wal gowwomsuuf wal sobuun hin ta'u meeshaan baay'ee waan ta'eef warri gaa kanaaf an isin jaaladha isin kabaja qarshiin isaa qarshii 17,000 irraa kaasee innillee haga barbaadaniin jira. Akkasuma immoo gilgiliilee madaalonni adda addaallee ni jira diizaayinii barbaadaniin gilgiliini qarshiin isiillee garagara jechuudha 7,000 jira 7,500 jira 8,000 jira haga 9,000 illee jira. Masoobii irratti illee amma madaabara kirrii dhiifama of kolchaa wannan hojjetamu eegalee jira. Calleen masoobii guddicha kan argitanii akka agilgiliititti masoobii guddaa irratti calleen hojjetamu eegalee jira garuu qarshiidha. Warroonni masoobii irratti callee dalaysiifattan ufii kiyyaan dalaysiifatina isiniin jedha. Sababni isaa annama meeshaa kana hojjedhu waan ta'eef masoobii irratti naa hojjedhettee mucattiin takka akka yoo amma viidiyoo waraabe hundi keessanuu naa hojjedhu jettanii fi waraab tokkoffaa qarshiin keessanii bilaasha lammaffaa irratti masoobii daabboo masoobii buddeenaa qilleensa barbaada. Hodhaa maaliif kirrii irra namni ka daabbootiif ka buddeenaa madaabaraa fi maaliif madaabaraa caalaa ka migiraa filatan ka buddeenaa beeytanii qilleensa akka galchuu fi akka hin shaagganne bun'aan akka nu jalaa hin ukkaamamne yookiin hin arri oofne fi kan wiixaa yookiin kan migiraa filatanii jecha fiddanii masoobii migiraa kana yookiin masoobii madaabaraa kana yoo
calleen uffiftan. Calleen kun hedduu waan ulfaatu fi waan ukkaamamaadha. Akka qorii kanatti yoo uffiftan birrii teessan bilaasha hin baaftan. Wanna bareeduma fachi kaa'attan yoo tahini masoobii irratti gilgiliin maafi mushkilaa jechuun rakkoo tokko illee qabumee haa ta'u masoobii nyaataa masoobii buddeena itti baafannu irratti callee warri dalaysiiftan dhaabadha. Amma sammuu warri rakabootii irra dalaysiiftan. Kana jechuun kiyya isin istiidiyoo wayii bantanii madaalonnis qarshiin isaa garaagarummaa qaba. Qarshii 7,000 eegalee haga barbaadanii jira. Kana jechuun litirri 3 fulakkaan jira, 4 jira, 5 jira, 6 jira, 7 jira, 8 jira, 9 jira. Yoo barbaadanii jettan haga 10 fi 11 illee hin jira isiniin jedha. Kana sitti argaa jirtan kun 8 9 10 illee hin jira isiniin jedha. Kanaaf warri rakabootii irra dalaysiiftan illee callee birrii teessan bilaashan baasina. Sababni isaa istiidiyoo tahee istiidiyoo kaameraa itti waraabdan ija namaa fuudhuuf mana keessan keessatti calleen hin dabbara baay'ee namatti hin tolu nama jibbisiisa. Meeshaa aadaa meeshaa faayaa kan akkanaa kanneen yoo tahee malee asumaan ammoo obboleettii teennaa sarpiraayizii mana barumsaa ijoolleef caammaa akkasuma mootuyyuu ijoollee obboleeyyaniitii fi ijoollee isiitiif uffata naabitii boorsaa daftara qalama akkasuma mootu israasii kalarii yookiin ammoo bifa footoolee adda addaa ittiin kaasan jettee binnee achumaan kan ergee fi jechuudha. Namootiin barbaadan uffanni humna keessaniin jira jechuudha. Uffanni amma sitti argitan kuni kan qarshii tokkichi isaa 5,000 jira ijoollee dhiiraa. Akkasuma ammoo kan 4,500 tura kan 7,000 jira. Akkuma birrii wal caaluun carqii wal caala. Inni kun bakka xiqqoo kwaalitiin isaa gabbu'u waraabbilee sittiin dhiisanii safara san koonna xiqqoo jechuun haalan sittiin tolu uffanni amma sitti argitan kun haga takka gatiin gadi bu'a. Akkasuma qulqullinni uffataa yookiin jabinni uffataa bareedinni uffataa gabbu'a isiniin jedha. Hubadhaa sirriitti akkuma qarshiin gaarii baasnuuni waan gaarii akka bitannu yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti himee jira. Footoo irratti murteessina ammas jechuudha. Obboleettiin teennatuun feeteetiin fakkeenyaaf uffanni kun amma kan asitti rakasaati garuu inni oriijinaal yoo barbaadanii tan hoddiidha laayik sheer